Bukaas. Oromoon waggaa 150 oliif qabsoo mirga abbaa biyyummaa gaggeessee jira. Qabsoo waggaa 150 ol godhe kana keessatti injifannoo hedduus argatee jira. Garuu bakka abbaa biyyummaa sana hin geenye. Itoophiyaa keessatti lammiileen Oromoo biyya isaa irraa buqqifamanii baqattuu, kadhattuu, rakkattuu akka ta'an kan godhe mootota abbaa irree Itoophiyaa bulchanidha. Dr. Abiyyi dabalatee. Oromoon falaasama bulchiinsa sirna gadaa, falaasama aadaa fi amantii, safuu fi safeeffannaa sirni gabroonfataan cabsee saamuun kan ofii fudhachiise ofirraa gatuudhaaf dhagaan inni hin garagalchine hin jiru. Keessattuu sochii qabsoo abbaa biyyummaa bara 1960 bara bulchiinsa moototaa adda ture. Akka fakkeenyaatti qabsoo fincila diddaa gabrummaa Walloo, Raayyaa, Shawaa, qonnaan bultoota Baalee, Waldaa Mancaa fi Tuulamaa akkasumas qabsoo hiree murteeffannaa ABO'n gaggeeffamaa turee fi qabsoo qeerroo bara mootummaa wayyaanee godhan eeruun ni danda'ama. Haa ta'u garuu Oromoon bakka yaade gahee jira. Boo'ichi haadha Oromoo irraa dhaabbatee jira. Oromoon bara mootii Minilik irraa eegalee hanga sirna gita bittaa murannaa bilisiginnaa har'aatti saamicha seenaa, miidhaa qaamaa fi miidhaa sammuu, saamicha qabeenyaa guddaaf saaxilamee jira. Oromoon sirnoota kanneen keessatti waan hedduu dhabee jira. Afaan, aadaa, seenaa, amantii fi eenyummaa dabalatee akka hin malletti mulqamee jira. Eenyummaa isaa dhokfamee akka lammii lammaffaatti uummanni akka Oromootti ilaalame hin jiru. Uummanni Oromoo hanga bara mootummaa Koloneel Abiyyi Ahmeditti duguuggaan sanyii wareera lafaa isa irratti gaggeeffamaa jiru. Kanaaf aarsaa uummanni kun hin kaffalle hin jiru. Ammas kaffalaa jira. Sirni biyya bulchaa jirus aarsaa isa kaffalchiisuu hin dhisne. Hundreds of protesters on Saturday clashed with the police in Ethiopia's capital, Addis Ababa. Gareen waan nyaatu qofa yaadu qalbii bilisummaa sabaa ittiin yaadu hin qabu. Dinagdee biyya burkutaa'een wal qabatee namoonni jireenya isaa mo'achuu dadhabuudhaan akka namni baay'een mootummaa kanaaf harka kennatu godhe jira. Sirni amma biyya bulchaa jiru waan hadha balaa aangoo isaatti dhufe ittiin qolatu malee rakkina boru dhalootatti darbee lammiilee kaartaa Itoophiyaa jalatti bulu akka gaaga'u hin tilmaamne. Yoo tilmaames kun dantaa isaa miti. ካሁን በኋላ ይሄ ሀገር እንደ ድሮ የተጋጨው ምን ይያልኩ እኔ በላይነት አምጥቼ ቀጠላለው የሚል እንትን አይሰራም። አሁን አወቃቀሩ መጥፎ ነው። እንደ ድሮ አንዱ ግራዝማች አንዱን ገፍቶ ወደ ስልጣን መጥቶ ጉብ ብሎ ሊኖር አይችልም። አሁን እንደዛ አይደለም። አሁን ኮምፕሊትሊ ነው የሚፈርሰው። ኮምፕሊትሊ ይፈርሳል። ምክንያቱም እያንዳንዱ የራሱን እድል በራሱ የመወሰን ስልጣንና መብት አግኝቷል። ክልሉን ቀጠናውን ያውቃል። ሁሉም ጠመንጃ አለው እና ፈራሽ ነው። ካሁን በኋላ በጠመንጃ መጫወት ኢትዮጵያን ብትንትኖን ነው የሚያወጣ። አብይሞ አብጁ ሀደ ሳት ረካሴ ሞቲ ኢትዮጵያ ተው ሞቲ ቆርኬ ምስና ባኢሬ ከጉባራ እንገጣይ ሀማ ቀበሌቲቲ namni isa faarsa isaan dhaatataa jiraatu jaaruu barbaada. That was very clear to me from the mootummaan bilisiginnaa liqeeffachuuf jecha sharafa dooraa ol kaasee lammiilee isaatti ba'aafee jira. San irraan immoo maqaa misooma kooriidariitiin nama 100,000 lakkaa'aman beenyaa tokko malee manaa fi buufata daldalaa malee hambisee jira. Magaalaa bareechuuf jecha maatii lakkoofsaan hedduu mana malee hambisee jira. Liqii dhaloonni kafalee xumuruu hin dandeenye itti fuudhee jira. Loota
beelee kana wanti qonsobee tarsiimoo isaa uummata miskiinatti lallabata. Jarri beelaaf jilbiifatee sirnicha irraa daabboodhaan qallabamu deebi'ee akka hin beelofneef waan itti hin amanne lallabaa oola. Yoo waan jedhaniin hin jenne qallabatu irraa cita waan ta'eefi warri beelaaf jilbiifattee waan itti hin amanne sirnichaaf dibbee rukutum mootummaa boru aangoo gadi dhiisu jettee beelahuu har'aa ilaalte. Egeree saba keetii gidiraatti hambisuuf duukaa mootummaa hin deemini. Uummata kee wajjin beelahii uummanni yoomiyyuu jiraataadha waan ta'eefi. Nama Oromoo miidhee duroomee kabajamee agarre ka salphatee ganda keessa kootii irra ciccittee salphatu malee tokko nagarre. Qeerroon kaleessa dhiigasaa kennee lafee isaa cabsee harka duwwaa mootummaa hidhannoo guutuu qabu fuuldura dhaabbate sirna hin kufa jedhamee hin yaadamne sirna wayyaanee kuffisee Abiyyi Ahmad aangootti baase. Irra caalaan isaanii biyyaa bahanii kun waraana bilisummaa Oromootti makame akkasuma kun du'ee kun immoo hidhame kun biyya taa'ee afaan ofii qabachuudhaan inni biyya jiru yoom du'aa yoom hidhama yoom dirqamaan waraana mootummaatti makama jechuudhaan taa'ee eeggata. Itoophiyaa kan balleesse Oromoo kan balleesse ilmaan ishii beekumsa qaban ilmaan ishii naatoo qaban ilmaan ishii dandeettii qaban moggatti dhiibamaniit baqa mudataniit mana hidhaa ta'aniit warri garaaf bulu warri beekumsa hin qabne warri amanamummaan isaanii warra isaan shuume malee warra isaan dhale warra isaan guddiseef hin ta'intu bakka wal bira dabre kanaaf rakkoon uumame. Konoleen Abiyyi Ahmad afaaniin misoomaa fi nagaa labsaa gochaan immoo duguuga sanyii fi wareera lafaa uummata Oromoo irratti godha. Paarlamaanis waan inni jedhe hunda harka dhahaa. አሁን ሰጥቶ መቀበል ነው። አሁን መተጋገዝ ነው። በ10 ሚሊዮን እና በ5 ሚሊዮን ጥይት ግን እኛን ሰው ሊያሸማቀን አይችልም። ከዛ አልፈናል። አሁን ውሸታም ነው ሁሉ ይሄ ምድረ ፖለቲከኛ ነኝ የሚል ውሸታም ነው። ኮሎኔል Abiyyi Ahmad kan isaaf tahes kan isaaf faarsis hin dhagahu aangoo fi kaayoo isaa malee kan isa afoo dhaabbate hundi carraan isaa hidhaa yookaan du'a taha. Carraan biyya sanii fi aangoon Abiyyi Ahmad maal taha kan jedhu kan wajjin ilaallu taha. Beektaa aangoon maal si godhasi fakkaate? Aangoon of tuulummas duuma. Maaliif keessattuu sirna abbaa irree uumuu ga barbaaddu warra xiqqoo si xiqqoo dura warra si mormu ariita. Sanbooda warra gorsa atiin jaalanne si kennu ofirraa ariita. Sanbooda warra maqaa keetiin hadiraa dha'uuf itti of marsita. Kanaafi informationii ati argattus kanuma si doongorsiisu kanuma si gowwoomsu qofa jechuudha. Soo maal dhufa of tuulummas duuma of tuulummaan immoo of wallaaluu dhafida jechuudha. Ijoolleen teenya aangoo irra jirtu tuni of tuulummaa keessa dabartee of wallaaltee jirti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii Jiroom Miidiyaa dokumentari paarlaamaa dhiigaan laaqame jedhu kanumaan goolamne jira. Namoonni Jiroom Miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe godhin subscribe gochuudhaan maatii Jiroom Miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.